بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبلين كينيا ورين سجلين تينيا تنبرة جيسي أكما نتجمع نخنتي بغنو جمدن جمتشون تينيا تون بكما جرتني تسناك قبضنا ميو قتك سنندنو الحمد لله رب العالمين وبليس خينيا مرتقوتو شهادة قبته جرا إسلام ما خيسد ديبي جرا دغغور سا ربين إساف حديثو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بوليس خينيا جما أمنتا إسا أمنتا دلوتا أمنتا إسلام ما أمنتا حقا أمنتا دغا أمنتا دغغور تكلين كيسن جرا سنتي deebi'ee jira baga gammanne baga gammaddanii isiniin jechuu barbaanna. Gammachuu guddaan nu dhagahama baga gammanne baga gammaddan buleessi keenya akkuma ustaasni jedhan alhamdulillah kulli bani aadan khataa wa khayru khattaa'ina at-tawwaabuuna dogoggore at-tawbatu tajubbu maa qablaha jenna gammanne innillee baga gammade isinillee baga gammaddanii alhamdulillah gara hundee aslii fitratallahi allati fatara an-naasa alayha isitti deebi'ee jira. الحمد لله رب العالمين. غلطوما الفادا اسم كل نو غنا مروان كان قبسويتيني ملكي كان رغون توكفا ور ميدياتي وني نو دام اسنو يسوس انجدين مالي غرين كيسن كشهاده قبسيسن متمان كيسن والله العظيم اي بي تسن تغارا جيت تملكا جيت أولتني لفجلت تنما قطع أولتن الحمد لله بقى أمو إسلام ما ربي سنرت تنبوسيني نوتي يونا أكله وري مرتقو تونغرا كينا ديبي اجتني جنا ما قلقلا هدرا قوتن انتهت القضيان تهسن يونا أكي قبله براسو قد عمله نوتي نما كينا نما إسلامك غرا كيسن اتفدن الربط تنقم الله أكبر تفضل. الحمد لله بقى ربيني داندي جلقبت ربين نغان سيديبسه الحمد لله بقى غمدي بقى غمنه مالي في وانت توكو توكو نمتي ملتا نمتي فكيفما اندو غونغورا نمني رغدو غونغوري دروما قلبين كيسان بانه ميرا نمات الالچ نمات ياد نمات اديم سنمات كرارا نمكسه ملي اني كيسان بانه جديو اما بك كي جلقبات شادا جدي ديبي جدي الحمد لله بقى ربين سيديبسه الحمد لله ربي كلني هاغو ما خنا وجي والقبته دامسي غبابان ور ميدياتي دامو بربان خدرا نبي كني عليه الصلاه والسلام حديث خيستك يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا اسلام ما ولر لافسا ولر تنجبيسنا ولمبقچيسنا والغمچيساجي نمني اروني والبقچيسون اراتا والبقچيسا gochaa wal baqachiisa jechaa wal baqachiisa akkaataan illee wal baqachiisa gaafii nama gaafatu fi deebisu keessatti illee arraa keessaa miidiyaan humna guddoo ta'ee jira waa hundaafuu jechaafis humna guddaa gochaafis humna guddaa akkaataaf illee humna guddaa kanaaf wanni isiniin jennu ulamaa'inis du'aatininis warri amantaa islaamaatiif xabaqaa taatan hundi jecha keessa eeggadhaa arrabni lafeen qabu malee lafee nama cabsaa gocha keessa eeggadhaa akkaataatti dubbatan namni waan dubbatu akkaataatti dubbatu yeroo dubbatu maaliif akka dubbatu waa hundaa adda baafatee dubbachuu qaba arraanni kun nabiin alayhi salaatu wassalaam bakka fagoo nama geessaa jaan baharraa dhihan nama mucaachisa dhiharraa baan nama mucaachisa kanaaf islaamummaarraa dogoggoranii bahuun obboleessa keenya qofa irratti hin baane isa duraas seenaa keessa seenaa dubbisaa laalaa hedduu dabre fakkeenyaaf Abdullah bin Abi Sarhi namni jaaniin gaafa Makkarraa Madiina godaanan cinquma Madiinaa keessa jirtu rakkoolee takka takkarraa amantaa gallakkisee Makka deebi'ee gaafa Nabii Rabbi alayhi salaatu wassalaam Makka cabsee fatii ogguu dhaqu Usmaan ibn Affaan manguddummaa harma wajjinuu gadi obboleeyyanii manguddummaa harka qabatee fidee islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa tolee boodarra gaafa Usmaan khaliifaa rasuulaa ta'ee biyya bulchu Masri amiira Masrii ture. Abdullah bin Abi Sarhi sun jechu murtiguutoo fillee san kajeella lammaffaa seenaa takka takka isinii kaafna Ash'as ibn Qays jaanii namni tokko akka seenaa keessa jirutti gaafa nabiin alayhi salaatu wassalaam du'u
du'a nabii irratti namni hedduun islaamummaa irraa deebi'e. Inninis hireen sun dogoggorri sun isa mudatee waan isa wal fakkaatee wajjin wal qabatee islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a jee nama hedduu islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a? Yaani nabi bar rabbii miti ergamaan rabbiiti ilma namaati gaafa inni du'u jechuudha. Booda lola Khaalid ibn al-Walid keessatti islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa toltee fathii qabsaawaa islaamaa ta'ee fathiilee islaamaa hedduu keessatti hirmaati. Kanaafuu wanni isiniin jennu arrabuu obboleessi keenya murtii guutoo islaamummaan arra inni itti deebi'etu waan amma dura dalage hunda rabbiin sababa kanaan dhiiseef. Hadiisa keessa wanni jiru nabiin rabbi alayhi salaatu wasalaam islaamummaan waan achiin duraa hundani jiisiti jee wanni jiganii hafti. Wanni takka illee keessatti jirtu akka guyyaa haati isaa isa deessee deebi'ee jira. Obboleessi keenya rabbi sabaata haa kennuu fi isinillee sabaata rabbi isiniif haa kennu. Wanni isiniin jennu warra gammaddanii baga gammaddan warri rifattanilleen akkuma rifattan sanitti islaamummaan tatti deebi'anii malee tarraa deebi'anii miti isiniin jenna galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.